Ajaa'iba ulee yookiin dhanqee tanaa meeqa keessantu dhagahee ajaa'ibamee gurraa qaba laata? Sagantaa keenya har'aa keessatti uleen tun maal akka taatee fi iccitiiwwan dhokatoo ulee tanaa isin daawwachiisa. Osoo gara sagantaa keenyaatti hin seenin dura yeroodhaa gara yerootitti wantoota barsiisoo fi ajaa'ibsiisoo hedduu argachuudhaaf fuula TikTok keenyaa follow, like fi repost godhaa. Akkasumas chaanaala YouTube keenyaa subscribe, share fi like tuquudhaan nu jajjabeessuun amaanaa isinitti haa taatu. Warroonni muudaaf gara dirree ishee kanaa useen deeman akkuma beekamu ulee dhanqee jedhamtee beekamtu qabatanii deemu. Dhanqeen kan irraa hojjetamtu muka jiidhaa qal'aa damee lama qabu muranii gara bitaa fi mirgaatti hidhuudhaan yoo akkasitti goge dhanqee ta'a. Jala dhanqee tanaattis sibiila masaraaxa jedhamu itti godhanii akka kaazaraatti dadhaabsatanii deemu. Faayidaan dhanqee yoom kana qofatti gabaabate. Warroonni muuda deeman akka tasaa namoota muudan jaalanneenis yoo walitti dhufan ittiin sodaachisuudhaan akka meeshaa waraanaattis itti gargaaramu. Dhanqeen warroota isii qabatu biratti akka mukaatti yookiin akka uleetti kan ilaalamtu osoo hin taane akka waan barakaa guddaa qabdu yaadamti. Warroonni ulee tana qabatan kunniinis dhanqee ulee bahara baalee jedhanii yaamu. Baaroo yoo baasanis sadarkaa isii ol kaasuudhaan akkana jedhanii lallabanii zeekkaru. Ulee bahara baalee gariin muka seha, dhadhaabatee gariin arabaanuu ceha jedhu. Kana jechuun akka doonii yaabbatanii bahara ce'anii araba yookiin hajjii dhaqan sanitti ulee yookiin dhanqee tanallee qabatanii bishaan gubbaa bahaniin jechuudha. Garuu kan hunda caalaa nama dinqu haga ammaatitti namni ulee yookiin dhanqee tana qabatee bahara gubbaa bahe hin jiru.